Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo akkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanala kanaa warra dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanala kanaa ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu gama maatii chaanala kana sabiskiraayib godhuudhaan koottaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Hiriirri deeggarsa xumuramuu hidha haaromsaa akka guutuu Oromiyaatti har'a itti oolee jira. Hiriira naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee qeeqaa fi komiin jiraattota irraa dhagahamee jira. Jiraattonni hidha haaromsaa kan qarshii kenna baafnee boondii bitannee ofii kennaa ijaaranne kan gammachuu kenna ofii kennayyuu baanee ibsachuu dandeenyu irratti nu dirquudhaan rakkoon nurratti dhaqqabaa jira jedhanii jiru. Komii fi qeeqni biroollee jira. Dabalataa odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti hidhattoonni finxaaleeyyii hanga funyaanii hidhatan meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan lola bal'aa uummata nagaa irratti banuun dhagahamee jira. Lola jalqabaniin magaalaa Agamsaa to'achuu fi haleellaa bal'aa kan taasisaa jiran ta'ulleen himamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa biltiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa biltiginnaa waliin taasisaa jiru irratti ol aantummaadhaan tarkaanfii fudhataa jiru cimsee itti fufuun injifannoo argatu beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti tarkaanfii fudhataa jiraachuu kan hime yoo ta'u tarkaanfii fudhataa jiruunis milkaa'ee jedhee jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwiidhaa fi Ingilaandi galee jira. Yeroo Ingilaandi galeetti mormiin isa mudatulleen himamee jira. Guutuun oduu kanneenitii fi kan biroo wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Xumuramuu hidha haaromsaa guddicha sababeeffachuun akka guutuu Oromiyaatti haala jedhamuu danda'uun naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jira. Hiriirri deeggarsaa kun akka naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa kan jiru naannolee biroo irraa haala adda ta'een jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Hiriirri deeggarsaa kun naannolee biroo keessatti akka naannoo Oromiyaa kanatti hafarfamaa hin jiru. Tasgabbaadha. Kan naannoo Oromiyaa immoo adduma. Naannolee birootti uummanni naannolee biroo hidha kana baasii ofiitiin boondii bitatee xumursiisuun akka waan ofiititti ilaalee fedhii ofiitiin bahee hiriira deeggarsaa kanarrallee qooda fudhataa jira. Kan naannoo Oromiyaa immoo adda. Hidha haaromsaa xiqqaa guddaan qabeenya keenya baafnee boondii binnee hanga dhumaatti bira dhaabbanne akka xumuramu taasifnee gahee guddaa taphannee jirra. Garuu har'a akka waan tokkollee keessaa hin qabnetti nu laaluudhaan akka waan qabeenya uummataa kana hin ta'initti tilmaamuudhaan hiriiruma uummanni fedhii ofiitiin bahee gammachuu isaa ibsachuu barbaadu dirqama itti taasisuudhaan rakkoo garaagaraa hawaasa keessatti uumaa jiru jechuudhaan jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa yaada miidiyaalee garaagaraatii kennaniin hiriira deeggarsaatiin wal qabatee rakkoo jiru ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e hiriirri deeggarsaa kun Oromiyaa magaalota hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun fufteedhaan gaggeeffamaa jira. Guyyaa har'aa Shaggar, Walisoo, Baatuu, Roobee, Bulee Horaa, Gimbii, Gindhiir, Fiichee, Ciroo, Moyyaalee, Shaashamannee, Maayaa, Amboo, Adaamaa, Shaambuu, Naqqamtee, Sandaafaa, Aggaaroo, Beddellee, Mattuu fi magaalonni biroo hedduun hiriira deeggarsaa kana gaggeessanii jiru. Walumaa galatti akka guutuu Oromiyaatti haala jedhamuu danda'uun uummanni kumaatamaan lakkaa'amu bahee irratti hirmaatee jira. Hiriira irratti hirmaatuuf namoonni hedduun yookaan bakkoota hedduutti dirqamaan yookaan sodaachisuudhaan akka bahu taasisaa jiraachuun hawaasa bal'aa fi qaamolee garaagaraa biraa qeeqa kaasee jira. Hiriira deeggarsaa kanarratti kan barbaade bahee kan barbaade yoo dhiise wanni hir'atus wanni dabalamus hin jiru. Garuu mootummaan dirqamaan uummata irratti akka bahu taasisuun hidha haaromsaa siyaasa fi dhimma itti ba'aa jira jechuudhaan qeeqanii jiru. Qeeqni inni biraa dhaadannoodhaan hiriira deeggarsaa kanarratti dhagahamaa turan irratti hundaa'uudhaan kan dhiyaatedha. Dhaadannoodhaan wal fakkaatan bakkoota garaagaraatti hiriira deeggarsaa kanarratti dhagahamanii jiru. Dhaadannoodhaan keessaa tokko kan aangaa'ota mootummaati hanga uummata gadiititti jedhamaa ture xumuramuun hidha haaromsaa uummata biyyattii tokkoomsa kan jedhudha. Jechichi sirriidha. Garuu raawwiin lafarra jiru faallaa kanaati. Yeroo ammaa kana naannoon tokko naannoo biroo irratti duuluudhaan
Seeraa fi heera biyyattiitiin ala haleellaa namoota nagaa irratti raawwatuun lubbuu namoota galaafataa jira. Qabeenya uummataa saamaa jira. Naannoon tokko hidhattoota hanga funyaanii hidhachiisee namoota nagaa irratti bobbaasuudhaan naannoo biraa irratti daangaa cabsee seenuudhaan lubbuu namoota nagaa sababa tokko malee galaafatuun balleessuun yeroo dheeraa fudhatee jira. Fakkeenyaaf lixa Oromiyaatti har'a wanti ta'aa jiru waan nama gaddisiisudha. Qaamni yookaan hidhattoonni hanga funyaanii hidhatan uummata nagaa qe'ee isaatiitti dhaquudhaan lubbuu galaafataa jiru, saamaa jiru. Akkasumas daangaa Oromiyaa naannoo Somaaleetiin wal daangessu guutuu irratti haala jedhamuu danda'u. Haleellaan hidhattoota naannoo Somaalee kan hanga funyaanii mootummaa naannoo Somaaleetiin hidhataniin uummata irratti raawwatamaa jira. Haalli kun osoo deemaa jiru badiin hanga nagahu osoo raawwatamaa jiru. Uummanni Itoophiyaa tokko ta'uu hin danda'a. Mootummaan isa tokko achi ofirraa dhiibee isa kaan immoo ofitti aansuudhaan uummata Itoophiyaa tokkoomsuu ni danda'a jechuudhaan qeeqni guddaan jiraattota irraa ka'ee jira. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa fi akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaatti hidhattoonni finxaaleeyyii lola bal'aa uummata nagaa irratti banuun dhagahamee jira. Humnoonni finxaaleeyyii hanga funyaanitti meeshaalee gurguddaa hidhatan kun yeroo irraa gara yerootti irra deddeebi'uun haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa turaniin lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru. Qabeenya uummataa hedduu saamanii kan saamicharraa hafe immoo mancaasaa turuun ni yaadatama. Ammas humnoonni finxaaleeyyii kun marsaa biroo meeshaalee gurguddaa deeggaramuun namoota nagaa irratti qeema isaaniititti haleellaa irratti raawwatuu jalqabanii jiru. Hidhattoonni finxaaleeyyii kunneen Izzii Faannoo Wallaggaa jechuudhaan maqaa moggaafachuudhaan duula hamaa yookaan bal'aa uummata nagaa irratti bananiin miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiru. Har'as humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan aanaa Amuruu kallattii daangaa Kiramuutiin magaalaa Agamsaa to'achuudhaa fi weerara guddaa raawwatanii jiru. Humnoota finxaaleeyyii meeshaalee gurguddaa deeggaramuun namoota nagaa irratti lola banan kana raayyaan ittisa biyyaa taa'eetuma laalaa kan jiru akka ta'es odeeffannoon gara sirra nu ga'e ibsee jira. Ta'ullee uummanni waan qabuun milishoota muraasa wajjin haleellaa humnoota finxaaleeyyii kana qolataa jiraachuulleen himamee jira. Humna finxaaleeyyii meeshaalee gurguddaa deeggaramuun namoota nagaa irratti haleellaa jalqaban kana uummanni ofirraa qolatuun kan himame yoo ta'u, humni dabalataa humna finxaaleeyyii kun kan lakkoofsaan guddaa ta'e kan tilmaaman 200 ol ta'u hanga funyaanii hidhatuun garasitti ergamuunis dhagahamee jira. Lolli akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, mootummaan dirmannaa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan haleellaa humnoota finxaaleeyyii kanaan badii lubbuu namaati irratti fi akkasumas qabeenya uummataati irratti dhaqqabuu danda'u akka hambisu jechuudhaan uummanni waamicha mootummaaf taasisee jira. Oduma kanaan wal qabateen jiraatan tokko yaada nuu kenneen wanti naannoo Oromiyaatti deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu jedhee jira. Inni kun ba'ee waan ifaa jettu yookaan waan dalageetti gammachuu isaa yoo ibsatu, inni kun immoo jiruun isa dhibdee haalli nageenyaa yaaddoo itti ta'e har'a boru du'a jechuudhaan gadda hamaan liqinfamee jiraataa jira. Oromiyaan kana lamaan wal biratti baadhattee jirti. Dhimmi kun immoo anaaf yaaddoo hamaa ta'ee jira. Haleellaan humni diinaa nurratti raawwataa jiru haguugamee jira. Sagalee dhabee jira. Kun immoo ka ta'e akka waan itti yaadameetiin nurratti raawwatamee nutti fakkaata. Kutaan Oromiyaa gara biraa ba'ee harka dha'uun gammachuu isaa yoo ibsatu waan biyyattiin nagaa qabdu waan fakkeessudha. Garuu biyyi nagaa hin qabdu. Nagaa dhabame kana immoo ukkaamsuuf itti yaadame hojiin waan hojjetamaa jiru nutti fakkaata. Gara kaaniin ba'a uummataan gammachuu ibsadhaa jedha. Gama kaaniin immoo humna hidhate namatti duulchisuun akka sagalee waliin taane badii raawwatamuu dhoksuudhaaf hojii hojjetamu nutti fakkaata jechuudhaan jiraataan tokko yaada nuu kenneen komii isaa haala kanaan dhiyeeffatee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru tibbana cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Lixa Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan tarkaanfii loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa tureen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaattis tarkaanfii wal fakkaataa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti fudhataa turuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhataa tureen miidhaa guddaa loltoota mootummaa Bilxiginnaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisee injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii cimaa fudhataa kan ture yoo ta'u, keessattuu tarkaanfiin aanaa Jalduutti gaafa fulbaana 15/2025 humnoota Bilxiginnaa irratti fudhate kan mootummaa Bilxiginnaa naasisee jedhee jira.
Haleellaa aanaa jalduutti raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu hojiin ala taasisuun mootummaa Bilxiginnaa qaanessee mataa gadi qabachiisee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwatameen wal qabatee injifannoo argame isiniin geennee turre garuu shakkaa isiniin geennee turre. Ragaan isiniin geenne qabatamaa ta'u immoo mirkaneeffannee jirra. Haleellaa bakka kanatti raawwatameen loltoonni mootummaa Bilxiginnaa 26 jiratti harkaan qabamanii yookaan fayyatti qabamanii 85 ol addunyaa kanarraa godaananii 65 immoo madaa'uun mirkanaa'ee jira. Arras waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala kaaba Shawaa aanaa dharratti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa yookaan caasaa mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Humnoota mootummaa Bilxiginnaa laga Jaammatti maqaa opereeshinii jedhuun bobbaatee waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayxe irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatee jira. Haleellaa raawwateen kan godaansises hedduudha jedhamee jira. Akkasumas kan madaa'anis baay'ee yoo ta'an kan madaa'an keessaa kaabinee fi yookaan immoo bulchaan aanaatii fi akkasumas eegdonni isaa lama keessa oolanii jiru jedhamee jira. Walumaa galatti milishoota fi raayyaan ittisa PP hedduun addunyaa kanarraa godaananii hedduun madaa'uun gabaafamee jira yookaan odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon gamas irraa nu ga'e ibsee jira. Gabaabamatti haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen madoon raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota hospitaala Kuyyuu ol guutanii jiru jedhamee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Gama mootummaatti mootummaaleen Oromiyaa bakkoota garaagaratti humna guddaa bobbaasuudhaan opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu beeksisee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaratti opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiruunis milkaa'aa jiraachuu ibsee jira. Oduu gara biraatiin immoo mootummaan loltoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo turanii Jaal Sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin galan irratti tarkaanfii fudhatuun dhagahamee jira. Loltoonni kunneen yeroo waraana bilisummaa Oromoo keessa turanitti gita adda addaa irra kan turan jechuun saglii hanga buttaa irra kan turan akka ta'e kan himame yoo ta'u baay'inni isaanii 23 jedhamee jira. Loltoota kanneen mootummaan mana hidhatti guuree yeroo dheeraaf dararaa garaagaraa irratti raawwataa kan ture yoo ta'u mana hidhaa keessatti miidhaa guddaan irratti dhaqqabuudhaan haala baay'ee rakkisaa keessa kan turan ta'uun illee himamee jira. Isaan kunneen baay'inaan 23 kan ta'an kun jechuudha. Mana hidhaa tokko keessa kan turanii fi yeroo ammaa kanatti mootummaan dhabamsiisuun dhagahamee jira. Walumaa galatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turan kan Jaal Sanyii Nagaasaa fa'aa wajjin harka kennatan hedduun isaanii tooftaa garaagaraatiin dhabamsiifamuun beekamee jira. Hedduun isaanii kallattiidhaan haleelamanii addunyaa kanarraa kan godaansifaman yoo ta'an hedduun isaanii immoo eessa akka geeffamanis kan hin beekne. Hedduun isaanii immoo mana hidhatti guuramanii mana hidhaa keessatti dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa akka jirus odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa fi maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa bahan ibsaa turanii jiru. Oduun inni itti aanu miseensonni waraana mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisu gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa dhufuu itti fufanii jiru. Har'aa fi kalee akkasumas dheengadda Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa lakkoofsa garaagaraatiin hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan hedduudha. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa taasiseefii jira. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ingilaandiin daawwachaa yeroo jiranitti mormiin isa mudatuun dhagahamee jira. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp daawwannaa Ingilaanditti taasisan har'a kan eegalan yoo ta'u lammiilee biyyattii irraa mormiin isa mudatu himamee jira. Tiraamp yeroo bulchiinsa jalqabaatti Windsor kan daawwatan yoo ta'u daawwannaa isaanii lammaffaa kana irratti haadha warraa isaanii Meelaaniyaa Tiraamp waliidhaan masaraa guddicha Ingilaand wayita gahanitti simannaan ho'aan taasifameefii jira. Mormitoonni suuraa Tiraamp haala hin malleen kaasuudhaan gamoo Windiskooritti argamu irratti maxxansuun sagalee isaanii dhageessisuuf qophaa'anii kan turan yoo ta'u poolisoonni 1,600 eegumsaaf bahan duula adeemsa sochii mormii kanaa danqaa jiraachuun himamee jira. Kanaanis walqabatee mormitoonni 4 poolisootaan to'atamuun isaanii ibsamee jira. Mormitoonni mootummaan isaanii dimokiraasii Tiraampitti gurgurachuu hin qabu jechuudhaan dubbachuun isaanii beekameera. Tiraamp mootii Chaarlis sadaffaa akkasumas ministeera muummee Sir Keir Starmer waliin kan mari'atan yoo ta'u dhimmoonni akka teekinooloojii gabbisa anniisaa niikuleeraa siviilii akkasumas taarifa sibiila irra kaa'amuu fi dhimmoonni marii biroo kan jiran akka ta'an CNN fi Reuters gabaasanii jiru.
Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.